Hello, jirtu hordoftoonni KOKF asin dura chapterii tokkoffaa financial management introduction isaa ilaallee turre arrammoo boqonnaa lammaffaa financial analysis and planning kan jedhu kan ilaallu ta'a. Warroonni video kana argitan chapterii jalqabaa yoo barbaadan introduction to financial management kan jedhu gara dubatti deebitanii argachuu ni dandeessu. Gaafilee gara animated worksheet warroota ta'an immoo koorsii kanaaf ammas achumarraa argachuu dandeessu. Hawwin YouTube irraa gaafilee hedduutu jira. Keessattuu barattoonni business management, business administration gaafilee exit exam achirra hojjennee jirutu jira waan ta'eef isaanis laaluu ni dandeessu. Har'a boqonnaa lammaffaa financial management or the concept of financial analysis and planning kan jedhu kan ilaallu ta'a. So the important point for this chapter generally boqonnaa kana keessatti qabiyyeen baay'ee barbaachisoo ta'an maal fa'aadha gaafa jennu the concept of financial analysis. Financial analysis jechuun maal jechuudha? Financial analysis hojjechuun maaliif barbaachisaa kaampaanii tokkoof yookaan dhaabbata tokkoof? Source of financial data immoo maaliif financial analysis hojjechuudha? Financial data tunu barbaachisa waan ta'eef sourcein isaa eessa? The need for financial analysis maaliif barbaachisaa? Approach nuti fayyadamnu immoo maal fa'aadha? Teknikoonni jiran immoo maal fa'aadha? Akkasumas financial planning and forecasting jechuun immoo maal jechuudha kan jedhu nutti himachuudha boqonnaan kun walumaa galatti. So the core competency or the core objective under this chapter 2 is this one. So when we say financial analysis, amma definition isaa gaafa laallu financial analysis jechuun maal jechuudha kan jedhu deebisuudhaaf it is the process of evaluating a business, projects, budget and other finance related entity to determine their performance and suitability. Kanaaf processiidha jechuudha. A process yookaan adeemsa jechuudha. Adeemsa ittiin businessii tokko, projectii tokko, budgeta tokko ittiin evaluate goonudha jechuudha. It is the process of evaluating business, projects, budget and other finance related entity to determine their performance and suitability. Yes, performance in isaanii maal fakkaata? Suitability in isaanii kaampaanii keenyaaf immoo maali kan jedhu kan ittiin baafnudha financial analysis jechuun. Karaa biraatiin financial analysis jechuun it is an assessment of the firm's past, present and anticipated future financial condition. Even past history isaa finance isaa irratti maal fakkaata? Amma immoo maalirra jira? Gara fuuldura immoo maal ta'uu danda'a kan jedhu raaguudhaafis financial analysis nu barbaachisa jechuudha. Karaa biraatiin financial analysis jechuun is the process of selection, evaluation, interpretation of financial data to assist an investment and other financial decision jechuudha. Egaa financial analysis hojjechuun keenya inni guddaani processii tokko select gochuudhaaf, evaluate gochuu akkasumas interpret gochuudhaaf financial dataadhaaf nu fayyada. Kun immoo karaa biraatiin maaliif nu fayyada? Investmentii tokko filachuuf yookaan filachuu dhabuudhaaf akkasumas financial decision investmentii tokko murteessuudhaaf financial analysis hojjechuun dirqama jechuudha. So isaan kanneeniif financial analysis nu barbaachisa. Karaa biraatiin it is a diagnostic tool of analysis that can help management to identify the strengths and the weakness of the firm so that corrective action can be taken ila. Kana jechuudha dhaabbanni tokko akkuma beekamu ciminaa fi dadhabbina qaba jechuudha. Kanaaf ciminaa fi dadhabbina isaa baasee dadhabbina isaa irratti corrective action fudhachuudhaaf akka diagnostic tool itti fayyadamna jechuudha financial analysis. So financial analysis is the diagnostic tool to know the weakness and the strengths of the given company so as to give the corrective action in case of there is a weakness overweigh the strengths jechuudha. Karaa biraatiin financial analysis jechuun is a tool for predicting the future performance of the firm which the investment decision related to this firm can be made. Even prediction kennuudhaaf future performance of the company investment decision ilaalchisuudhaan murtoo kennuudhaaf financial analysis nu barbaachisa jechuudha. So objective isaa homaa inni gaafa jennu to make a better decision, to identify firm's financial strengths and weaknesses, to show significant relationships that exist between them kan jedhu isaan kanneen adda baasuun kaayyoo financial analysis keessa isaan ijoodha jechuudha. Egaa financial analysis kana yoo ta'e fi objective yookaan kaayyoon isaa
bifa kanaan erga hubatame maddoonni yookaan source of information for financial analysis immoo maal fadhaa kan jedhu ilaaluun gaariidha. Inni jalqabaa internal source of financial data warroota jedhaman fakkeenyaaf income statement, balance sheet, cash flow and retained earning kanneen jennuun isaan kunniin maddoota financial information idha jechuudha. Especially internal source of financial data jennaan jechuudha. External source of financial data kan jennuun immoo the financial data source of competitors dorgomtoonni keenya madda odeeffannoo keenya jechuudha. Industry analysis immoo kan biraa financial data from statistical authority, chamber of commerce, export and import data from other relevant source. These all are the external source of what? Financial data jechuudha. External source of financial data jechuudha isaan kunniin. Egaa financial data keenya eessa akka argamu erga beeknee booda maloonni yookaan approachonni nuti fayyadamnu immoo financial analysis maal gaafa jennu inni jalqaba rule of thumb, the virtue of simplicity. It is based on the analyzed perspective. It is based on the company's specific circumstance and the subjective analysis. Rule of thumb kun more of subjective jechuudha. Subjective maaliif simple waan ta'eef yeroo baay'ee ni fudhatamu ni fayyadamu. Akkasumas judgmental jechuudha. Personal view qaba jechuudha. Inni kun rule of thumb kun gaafa fayyadamnu rakkoolee akkasis qaba jechuudha. Even if it is simple. Inni biraa cross sectional analysis approach biraa involves the comparison of different firms' financial ratio at the same point in time. The firm's performance will be compared to that of the industry leader. The comparison of the particular ratio to their standard based on industry standard and the benchmarking jedha. Inni kun cross sectional analysis jenna jechuudha. Kana jechuun comparison jedha more of financial ratio garagaraa wajjin kaampaanii asiin dura jiru wajjin industry jiru wajjin industry naannoo sanarratti dursa fudhatee hojjechaa jiru wajjin even standard jiru wajjin industry standard benchmark wajjin maal goona analyze or compare goona. That is so called cross sectional analysis. Nibra time series ida. So time series analysis is applied when the financial analyst evaluate performance of the firm over time. Time series jechuun kan. So the firm present or recent ratio are compared with its own past ratio jechuudha. Ratio amma ratio dura wajjin. Ratio amma ratio almost ji'oota lama sadi dura qabnu wajjin compare kaitu goonu the time series jechuudha. So comparing of the current to the past performance allows the firm to determine whether it is progressing as planned or not. Amma kuni baay'ee bareeda. Yes, compare gaafa goonu akka asiin dura deemaa jirramoo gara duubatti harkifanneerra kan jedhu progressii kaampaanii sana beekuudhaaf nu fayyada jechuudha time series analysis kun. The other one is method in the technique of financial analysis kan jennuun financial ratio or ratio analysis, comparative statement analysis and common size statement kanneen jedhaman isaan kunniin meetodoota yookaan teknikoota financial analysis sadeenidha jechuudha. Ratio analysis gaafa jennu it is analysis of relationship between two or more line item in financial statement jechuudha. Ratio yeroo jennu yeroo hundaa wantoota lama jechuudha. Wantoota lama jechuudha. Kanaaf line lama yookaan line of an item with financial statement wajjin maal goona relationship is analyze goona jechuudha. Probably the most widely used financial analysis technique is ratio is the mathematical relationship between two quantity in the financial statement jechuudha. Kuni waan beekamuudha durumaa jechuudha. Ratio kun immoo bakka garagaraatti qoodama. Fakkeenyaaf liquidity ratio, activity ratio, leverage ratio, profitability in the market value jennee bakka garagaraatti qooduu ni dandeenya. So liquidity ratio jechuun maal jechuudha kan jedhu kan ilaallu ta'a. Liquidity ratio gaafa jennu it refers to the ability of the firm to meet its short term financial obligation when and as they fall due jedha jechuudha. Kanaafuu liquidity jechuun dandeettii dhaabbanni tokko short term debt especially idaa yeroo gabaabaa keessatti kaampaanii sanarratti bu'u kaffaluu danda'amuu hin danda'u kan jedhu ittiin iddoo itti mirkaneessinudha liquidity ratio gaafa jennu jechuudha. So liquidity ratio provides the basis for answering the question that the firm have sufficient cash or near cash asset to pay the bills on the time jedha kana jechuudha. Kaampaaniin kun near cash yookaan immoo kaashii inni qabu
current liability inni qabu wajjin akkami kan jedhu kan iddoo itti compare goonudha jechuudha. Current liability gaafa jennu immoo it is represent the firm's pay its obligation before the maturity day jedha. Iddoo ittiin liability yookaan idaa ittiin kaffalluudha jechuudha current liability jechuudha. Idaa amma nurra jiru kaffaluu danda'amuu hin danda'u kan jedhu ittiin iddoo itti murkaneessuudha. So the firm's current assets are the primary source of funds needed to repay current and maturing financial obligation jedha. Especially current assets nuti qabnu baay'ee murteessaadha jechuudha. Deebtii nuti nurra jiru kaffaluudhaaf obligation nurra jiru ba'uudhaaf baay'ee murteessaadha. Lack of liquidity kan jiru yoo ta'e garuu inability to meet its current obligation, lack of credibility among supplier and creditor, and thus the current ratio is the logical measure of liquidity dha jechuudha. Even current ratio is very important measure of liquidity keessa isa hangafa yookaan isa dursa qabatudha jechuudha. So the basic measure of liquidity ratio are current ratio is equal to current asset over current liability. Quick ratio is equal to current asset minus paid expense inventory over current liability jechuudha. Kuni formulaadha. So formula kana fayyadamnee akkamitti calculation akka hojjennu lakkoofsaan gaafileen garaagaraa nu kennamuu danda'u. Formula kan yoo qabanne gaafii feene hojjechuu ni dandeenya. Naaf current ratio gaafa jennu current asset over current liability dha. Quick ratio gaafa jennu garuu current asset minus prepaid expense inventory over current liability jennee calculate gochuu ni dandeenya mathematically jechuudha. Activity ratio, it is the asset called management turnover ratio to measure the degree of efficiency, how the company utilizes its resource, rapid resource turnover, how the firm effectively manages its resource, and it shows the speed with which assets are being converted into sales. Almost activity ratio gaafa jennu more of inni kun effectiveness or degree of efficiency company sana iddoo ittiin measure goonudha jechuudha. Company tokko resource isaa akkamitti utilize gochaa jira, resource isaa akkamitti fayyadamaa jira, time isaa akkamitti fayyadamaa jira kan jedhu iddoo ittiin beeknudha amma activity ratio gaafa jennu jechuudha. Activity ratio kan ammas bakka garagaraatti qooduu dandeenya. Fakkeenyaaf inventory turnover ratio jennee qooduu dandeenya. Inventory turnover ratio gaafa jennu it measure effectiveness or efficiency which of the firm managing its inventory within a year jedha jechuudha. Effectiveness or efficiency of which a firm managing its inventory within a year. Waggaa tokko keessatti inventory jiru akkaataan itti manage godhamu sun inventory turnover ratio jedhama. It reflects the number of times that inventory is turned over or replaced during the year. How many times per year replaced or turnover. To measure the company's time to sold and replaced its inventory jedha jechuudha. So inventory turnover ratio jechuun simply the measure of the effectiveness and efficiency within the firm managing its inventory within a year jennee qabachuu ni dandeenya jechuudha. So inventory turnover ratio is equal to cost of goods sold over average inventory jennee immoo akkanaanis ibsuu ni dandeenya. Average inventory gaafa jennu beginning and end inventory over 2 jechuudha. Average jechuun sanuma waan ta'eef average jechuun bifa sanaan ibsama. Yes. Yeah, average inventory is equal to beginning inventory plus end inventory over 2. So low turnover ratio implies weak sales and excess inventory jechuudha. Kuni overstocking qabna jechuudha. Overstocking. Low turnover ratio is overstocking. High turnover ratio implies strong sales and insufficient sales jechuudha. Kuni turnover ratio keenya maal akeeka kan jedhu kan nutti himudha qabiyyee. Average age of inventory gaafa jennu it is the number of days inventory is kept before it is sold to customer. Yes, the number of days inventory is kept before it's sold to customer is so called average age of inventory. So dividing the number of days in the year to the inventory turnover. This means average age of inventory is equal to number of days in the year divided for inventory turnover ratio or turnover. So the longer average age of inventory indicate that the keeping much inventory. Kanaaf hiikkaan isaa maal nutti himaa kan jedhu waan akkana beekuun baay'ee gaariidha jechuudha. Inni bira account receivable turnover ratio kan jennudha. So it measures the liquidity of the firm account receivable kan jennudha. Kan namarra jiru kan walitti qabamuu danda'u gara fuulduraa jechuudha. Account receivable jechuun
So it measure how many times account receivable turned into cash in a year. Yes, kan mallaqni namarraa jiru suni gara kaashitti waggaa keessatti si'a meeqa geeddarama kan jedhu kan deebisuudha account receivable turnover ratio kan jennu. So comparison of the size of the company sales and uncollected bill from customer measure how the successful collect is come. Yeah, collection ida waan mallaqni ala jiru suni egaa haga gara kaashitti geeddaramu mallaqa keenyaa miti. Kasumatti asseetii jalatti igalmeeffama malee. Kanaaf dirqama isa sana maal gochuu qabna collect gochuu danda'u qabna jechuudha gara kaashitti geeddaruu danda'u qabna jechuudha. So the longer the collection period the less receivable and the low ratio dha. Adaduma longer collection period in keenya dheerataa deemuun receivable in keenya xiqqaachaa deema. Ratio keenya akkasumatti xiqqaachaa deema. So account receivable turnover ratio is equal to net sales over average account receivable jechuu dandeenya. Average account receivable jechuun beginning account receivable minus end account receivable over 2 jechuu dandeessu. Interpretation a company collected its credit account or reloaded the money in a given time during the year jechuudha hiikaan formula kana. Inni biraa average collection period dha. So how long it takes for account receivable to be cleaned or collected jechuudha. Guutumaan guututti collect goonee fixuudhaaf guyyaa meeqa yookaan sa'aatii meeqa nurraa fudhata kan jedhu kan iddoo itti beeknudha average collection period kan jedhu. The number of days for a credit sales are locked and the average collection period are 360 days or receivable turnover and the higher the average collection period indicate the reluctant of the collection policy jechuudha. Average collection period keenya gar malee dheerate jechuun collection policy keenya sirrii miti jechuudha. Ilaallamuu qaba irra deebine modify gochuu danda'u qabna jechuudha. So low average collection period indicate the very aggressive collection policy jechuudha. Gaafa high ta'u gaafa low ta'u faallaa waliiti jechuudha hiikaan isaa. Inni biraa average payment period kan jennuudha. The time it takes to pay it is supplier. So average payment period equal to account payable over account purchase day jechuu dandeenya. Formulaadhaan gaafa ibsinu. So fixed asset turnover it measure the efficiency with which the firm has been using the fixed asset to generate revenue and it shows firm's efficiency in managing and utilizing its asset to generate sales. So fixed asset turnover ratio and average payment period gaafa jennu they have garaagarummaa akka qabaatan ilaaluu dandeessu jechuudha. So fixed asset turnover ratio is equal to net sales over average net sales jechuu dandeessu. So here interpretation the company has generated a bir amount in the net sales for every bir invested in the fixed asset jedha. Total asset turnover ratio is equal to measure the firm's efficiency in mangling its total assets to generate sales and it measure a company's generate bir in net sales for every bir invested in the total asset. In short, total account total asset turnover ratio is equal to yes total asset turnover ratio is equal to net sales over total asset jenne mathematically express gochuu quantify gochuu ni dandeenya jechuudha bifa kanaan. And high total asset turnover ratio yoo arganne greater efficiency in using asset jechuu keenya bareedaadha jechuudha. Low yoo ta'e garuu indicate generating sufficient sales volume or sales jechuudha. So garaagarummaa qabu jechuudha termileen kunniin. Inni biraa debt management ratio dha. Debt jechuun idaadha. So idaa akkamitti manage goona kan jedhu debt management ratio dhaan ilaalama. So it measure the long term liquidity of the firm, the firm's ability to meet its long term obligation. It measures firm's ability to cover its borrowing, investment. The larger the firm's leverage ratio indicate the higher the risk of the firm dha. Egaa kuni beekamaadha. Debt ratio keenya garmalee guddaadha jechuun kaampaaniin keenya riskii jala jira jechuudha. So the firm ability to pay is long term debt. Kana yeroo dheeraa akka barbaadu nutti himuu danda'a jechuudha. Lakkoofsi nuti calculate goonee argachuu dandeenya. So inni itti aanu leverage ratio dha. Types of leverage ratio. Financial leverage ratio kanneen jennuun itti examine balance sheet ratio dha. Yeroo baay'ee financial leverage ratio gaafa jennu mainly focus on balance sheet ratio. So the relationship between borrowed funds and owners capital jechuudha.
kan liqeeffanne meeqa kan nuti qabnu immoo kapitaal keenya meeqa kan jedhu deebisuu danda'udha. Debt ratio it shows the percentage of asset financial through debt. Asset nuti qabnu kan liqiidhaan percentagein inni liqii irra jiru yookaan liqiin suni meeqa kan jedhu kan deebisudha. Calculate formulaan isaa total debt to total asset dha jechuudha. To measure the firm has financed its asset with debt, that the higher ratio shows more of the firm's asset covered by the debt jechuudha. Ratio isaa guddaa ta'e jechuun debt yookaan idaa guddaatu irra jira jechuudha kaampaanii sanarratti. So hiikaan isaa bifa sanaan ilaalama. Debt to equity ratio, it expresses the relationship between the amount of the firm's total asset by creditors or debt and the owner's equity jechuudha. So debt equity ratio means total liability to stockholder equity. It shows stockholder contribution on the total debt. Interpretation hiikaan stockholder contribution to the total debt. Time interest earned ratio or EBIT, what you call kan jedhamutu jira. So it measures the ability of the firm to pay interest or timely basis on timely basis. Amma gaafa liqii fudhannu liqiin keenya interesti kan loonii fa'aa osoo ta'e fakkeenya baankii irraa yookaan dhaabbilee garaagaraa maayikiroofaayinaansii garaagaraa liqiidhaan osoo fudhanne dandeettiin nuti liqii sana yeroo kenname keessatti kaffallu suni meeqa kan jedhu kan deebisuudha. Time interest earned ratio kan jedhu kun jechuudha. So it can be EBIT over expense of interest jennee ibsuu ni dandeenya. Coverage ratio, it measures the risk of the debt and calculated by income statement to determine the number of time fixed charges are covered operating profit jedha. Coverage ratio cover loan principal, the interest, lease payment, preferred stock dividend jedha. Cash coverage ratio is equal to EBIT plus depreciation over interest expense jenne. Bifa kanaan ibsuu ni dandeenya. So coverage ratio gaafa jennu riskii deebtii ittiin calculate goonuudha gabaabumatti. Yes, to measure the risk of debt. Yes, liqii fudhachuun maayinni riskiin isaa kan jedhu specially income statement keenyarraa kaaneet kan nuti calculate gochuu dandeenyu dha jechuudha parameteriin kun. Profitability ratio, it measures the ability to earn profit over a period of time. Yes, profit nuti generate goonu bu'aan nuti argannu maayinni kan jedhu hammami kan jedhu iddoo ittiin kan quantify goonu profitability ratio kanarratti. To also measure the management effectiveness. Profitability is the ease with which the company generate income jechuudha. So profit gaafa jennu gross profit margin in jira. Gross profit over net sales irraa kan argamu. So the margin earned by the firm after incurring manufacturing or purchasing cost. Egaa purchasing cost yookaan manufacturing cost sana baafne booda profit margin in keenya meeqa yookaan kan jedhu kan iddoo itti murteessinu. High profit margin ratio is the sign of good management jechuudha. A low gross profit margin may reflect higher cost of goods sold. Kanaaf ratioon isaa lakkoofsi nuti argannu sun hiikaan inni kennu garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Again, operating profit margin is equal to operating over net sales. Operating profit over net sales. So XJ company generate around 14 cents operating profit for each beer sales. So what is the operating profit margin? Sorry. Makeenyaa fi operating profit profitiin nu kenname net sales keenya yoo beekame operating profit margin bifa kanaan calculate gochuun nundi gochuudha. Net profit margin keenya immoo net profit over sales dha. So net profit gaafa jennu taxi erga kaffallee booda jechuudha. So critical measure of the profitableness of the sale. This ratio measure the ability of the firm to turn each bill of sales into net profit. Interpretation for XYZ company has required 7.5 cents profit from each bill of sales jedha. Kuni kaampaanichi gaafiin isaa nuun kennamne yeroo biraa maybe kan hojjennu ta'a gaafii akkanaa kana. Return on investment or is equal to net income over total assets. So return on investment maal nutti hima gaafa jennu measure overall effectiveness of management generating profit with it available asset. Asset keenya invest goone bu'aan nuti argannu meeqa kan jedhu kan deebisuudha inni kun.
Return on equity, net income over stockholder equity jechuudha. Based on preferred or common stockholder, preferred shareholder received fixed dividend, common shareholder received variable income. Learning or earning per share, meaning earning available for common stock shareholders divided for the number of shares in the common stock outstanding. Jennee calculate gochuu dandeenya. Inni interpretation XYZ company jedhu kuni lakkoofsa gabatee dheeraa wajjin kennameetu jira. Isa sana asitti fiduun waan hin danda'amneefi isa sana irra laalleeti kan nuti calculate goonee lakkoofsota kanneen finnu garuu isin at least formula isaa tokkoon isaa maal jechuu barbaadeeti kan jedhamu laaluudha. San boodaan teebilii nu kenname sana irra fuunee lakkoofsa galchuudha wanni nutti ulfaatu hin jiru jechuudha. Inni bira market value ratio jechuudha. It is measure the performance of the firm common stock in the capital market. It indicators of the what investors think of the firm past result and the future prospect jechuudha. Investorii tokko gaafa invest gochuu barbaadu future irratti result nuti argannu maali jedhee forecast gochuudhaaf akkasumas dura past investment keenya result inni fide immoo maal fakkaata kan jedhu iddoo ittiin calculate goonu. Let represent the value of the companies according to the stock market. Let aggregate the market value of the company. It gives a manager indicator of what investors think of the company's past performance in the future prospect. Kana jechuun kaampaanii tokko irratti dhufee invest gochuudhaaf past performance isaa maal fakkaata jedhee beekuu barbaade market value ratio isaa calculate godha jechuudha. Achumaan immoo price earning ratio. Look, it measures the current share price relative to its per share earning. And it determines the relative value of the company share. Company fakkeenyaaf share company yoo ta'e sharein tokkoon isaa gatiin isaa meeqa kan jedhu iddoon ittiin beeknu. So high price earning ratio mean the company stock overvalued and the investors are expecting high growth rate in the future to represent the amount investors are willing to pay each birr of the firm's earning jedha. Kanaaf high price earning ratio qaba jechuun kaampaaniin tokko almost investoroota harkisuu keessatti gahee guddaa taphata. Maaliifii gara fuulduraa profitability isaa guddaadha jedhamee amanama waan ta'eef jechuudha. Example, the sales price of the stock at birr days jedha and the earning per share ratio this one birr calculates profitability ratio jedha. So this is market price per share jenneerra reefu waan ta'eef lakkoofsota market price nunas jira share ilmoo as jira kana yeroo kanaadha gabaabumatti. Gaafa kanniin goonu gatiin nuti argannu almost 11.10 waan ta'eef maal jechuudha. We can conclude that the investor paying 11.1 per birr for each one birr of the earning. Market value to book value, it measures the firm's contribution to the wealth creation in the society. Book value represents the total amount of the company worth if all assets are sold and the liability is paid. Yes, book value gaafa jennu qabeenyi kaampaaniin tokko qabu guutumatti gurguramee idaan erga keessaa bahee booda maallaqni hafu sun book value jedhama jechuudha. So market book ratio is equal to market price per share over book value per share. Book value per share mean total stockholder equity to the number of common shareholders jennee immoo isa calculate gochuu ni danda'ama jechuudha. Summary isaa alaallu summary isaa gaafa laallu ratio analysis amma liquidity ratio gaafa jennu reefu maal jenneerra it measures the ability of the firm to meet the short term financial obligation isaa jenneerra. Kanaaf short term debt isaa kaffaluu dandeessisu liquidity ratio jedhama jechuudha. Activity ratio, it is assess the management or turnover ratio. This ratio indicates how well the firm manage its asset isaa akkamitti manage godha kan jedhu nuuf ibsa jechuudha. Inni kun immoo leverage ratio, it is called solvency ratio, that is the firm's ability to pay long term debt. Idaa yeroo dheeraa kaffaluudhaan kaampaanii sana gaafa cufuu barbaannu leverage ratio isaa calculate gooneeti jechuudha. Profitability ratio, it measures the ability of the business to earn profit over a period of time jechuudha. Market value or valuation ratio jechuun immoo it is the most significant measure of the firm performance, firm's common stock in the capital market jennee bifa kanaan ilaaluu yookaan qabachuu ni dandeessu. Inni biraa comparative statement analysis kan jennudha. Comparative statement analysis jechuun this statement taken to compare with the previous year figure or compare with the statement.
Kana jechuun asiin dura result hin jiru profitability no kan ratioleen amma asiin duratti hojjetaman sun kan bara darbe kan barana wajjin gaafa compare ta'u maal agarsiisa kan jedhu iddoo itti beeknudha. Karaa biraatiin horizontal analysis jedhamuudhaan beekama. It is a comparison of two or more comparable data to indicate the decrease or increase of financial statement for the previous year. The percentage of increment or decrement of the firm performance based on the past data and show the firm's favorable or unfavorable direction helps to identify the major improvement and the weakness of the firm. Past data san ergala lebuudha gara fuldura improvement in bakkitti barbaachisu weakness in sun bakkittiin correction action barbaadu iddoo ittiin beeknudha beekuudhaaf statement kan analysis nutti himuu danda'udha jechuudha. Common size statement analysis kan jennu kun immoo vertical analysis jedhama. A method of evaluating financial information by expressing each item in the percentage of the base amount for the same time period. Inni kun immoo financial information hunda qabnu sana gara percentage base itti geeddaruudhaan iddoo ittiin ibsinuudha. Kana jechuun it can be used whether the income statement out of the sales or on the balance sheet out of the total asset. So in the balance sheet the total asset assumed to be what you call 100% and all figure are expressed in the percentage of this total. Compare the performance based on the single item jedha. Egaa gabaabumatti vertical analysis jechuun all financial information can be expressed in the percentage form jechuudha. Yeroo baay'ee argitanii jiraatan Itiyoo Telekoom percentii hagana ji'a keessatti hagasonni argateenna gaafa jedhan kuni common size statement analysis isaa ta'a jechuudha. Trend analysis, it is analyzed by computing trends of the series of information and it to analyze the understanding of the trends relationship with various terms. It may be upward or downward direction which involves the percentage relationship of each and every item of the statement within the common value of 100%. Computing based on the base year by assigning percentage. Now, kunis akkuma reefu sana percentage dhaan waan ibsamuu danda'udha jechuudha. Financial planning, it is the process of estimating the capital required to determine its competitor. Yes, kaampaaniin tokko financial planning mataasaa qaba. Inni kun immoo kapitaala isa barbaachisu iddoo itti estimate godhudha jechuudha. Dorgomtoota isaa iddoo ittiin madaaludha jechuudha. Yes, it is the task of determining how the business will afford to achieve its strategic goal and objective. Jedhanii kamitti kaampaaniin tokko strategic goal yookaan objective isaa meet gochuu danda'a kan jedhu iddoo itti murteessuu dandeenyudha jechuudha. Forecasting is the process of estimating the future event in terms of quantity, in terms of quality, in terms of time jechuudha. Forecasting gara fuuldura estimate goona jechuudha. Estimate goona jechuudha. That is so called forecasting. So step in the planning process እንግዲህ planning process yeroo hunda stepota lama sadii qabaachuu danda'a. So inni jalqaba project firm sales revenue and expense over the planning period. Project tokko sales revenue isaa meeqa, expense isaa immoo hammam ta'uu qaba. Yes, estimation of the level of investment in the current and the fixed asset that are necessary to support the project sales. Yes, estimation of investment fixed asset as well as current asset irratti beekamuu qaba. Isa san determine goona san booda determine the firm financial needs throughout the planning period. Financial demand isa iddoo itti adda baafnu steppii sadaffaadha jechuudha. So bifa kanaan planningiin processii mataasaa qabaachuu isaa beekuu qabdu jechuudha. Inni biraa ingredient of financial planning dha. Sales forecast, performance statement, asset requirement, financial requirement isaan kunniin ingredient dha jechuudha. Wantoota barbaachisanidha jechuudha. Keenyaaf sales forecast gaafa jennu almost all financial plan require sales forecast. Yes, wanta tokko wanta oomishni tokko meeqaan gurgurra kan jedhu beekuu qabna jechuudha. So most of the values in the financial plan will be calculated based on sales forecast. The performance statement financial plan will have a forecasted balance sheet, income statement and a statement of cash flow. This is called pro forma statement jechuudha. As a requirement, the plan should state the planned investment and the challenge in the firm's asset. Financial requirement, the plan should also describe the necessary financial arrangement. Maallaqa meeqa nu barbaachisa? Yes, financing
source of financing keenya immoo eenyudha kan jedhu financial requirement keenya iddoo itti determine gochuu dandeenyudha jechuudha. Egaa guutumatti chapteriin lammaffaa isa kana fakkaata jechuudha. Boqonnaa sadaffaa time value of money kan jedhu calculation qaba suni calculation babbareeda kanneen exit exam irra dhufuu danda'an wajjin ilaalla jechuudha. Gaafilee qabanne kan ilaalu ta'a maaliif time value of money kan jedhu sun calculation baay'ata waan ta'eef yeroo baay'ee exit exam irra isa fidu waan ta'eef isas kan ilaalu ta'a. Inni amma laalli kun garuu baay'ee barbaachisaadha. PowerPoint isaas baay'ee bareedaadha waan ta'eef sirriitti ilaalaa dubbisaa. Exit exam irratti illee barattoota management business management irratti major course dha waan ta'eef ni dhufa. Kanaaf sanaafis isin fayyaduu ni danda'a jechuudha. Egaa warroonni viidiyoo kana like hin goone like godhaa, chaanalicha subscribe godhaa, akkasumas viidiyoo immoo share gochuun barattoota biraa akka qaqqabu taasisa. Viidiyoo chapter sadaffaatiin hamma ol arginutti bakka jirtanitti nageenyi isiniif haa baay'atu jechuun barbaada.